Yeroodhaaf yoo ta'e uummanni akka bira dhaabbatu hin barbaachisa. Garuu gara fuulduraa akkamitti deemuu danda'amaan jedhu kana mootummaa ilaallata. Mootummaa ilaallatan siin jedhu maaltu yaadamee karaa mootummaatiin uummanni beelaan yogguu dhumu maal yaaduu qabu wanta dhaabbataa ta'e wanta itti fufiinsa qabe yeroodhaaf har'a nyaata boruu kee garuu waaqatu beeka. Namni bira dhaabbachuunsaa sirriidha. Hundumtiyyuu namummaatti bira dhaabbachuu qabeedha yaada. Garuu gara fuulduraatti hojii hojjetamuuf jijjiirama dhufuuf kan jala qabatee deemuu qabu mootummaan otoo irratti hojjetee kan jedhu yaadan. Akka faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatti rakkoo sana waaraan kanneen hin fura jedhanii yaadaman keessaa bishaanii piroojeektii bishaanii immoo hojjechuudhaaf akka eegaltan fa'aa kanaan dura arginee turre wanti sunoo akkamimee maalirra jira maaltu hojjetame? Egaa Haceen koo lubbuun jiru wanta hedduu jedhees dubbatees raagees wanta gara fuulduraa jiru raagee darbeera. Akkuma isin jedhe har'aa keenya malee boruu keenya waaqa beekaa. Uummanni amma achitti mana dhabee horii isaa dhabee qabeenya isaa dhabee achitti dararamaa jiru kuni akkuma keenya qananiidhaan nama jiraatu ture. Nutis boru wanta nu beeknu har'annaa jirru immoo hojjechuu qabna. Haceen immoo naa jiru waa hedduu hojjeteera. Haceen qaamaan nurraa gargar bahee malee waan hunda isaatiin keessa jira. Jenneetu faawundeeshinii maqaa isaatiin dhaabbanne faawundeeshiniin kun immoo hojii hojjechuu qaba. Hojii hojjechuu kan qabu kan inni hojjetee darbe sana ammuma xiqqoo miidhamuma humna keenyaa keessa buusna jenneetu malee hojiin hojjetee darbe jenereeshiniin isaa kun hojjetee darbaa kan jedhu anaafuu gaaffiidha. Garuu akka namaatti innaa yaaddu nama bira dhaabbachuun uummata kee bira dhaabbachuun waanuma jirudha. Faawundeeshinii jechuun immoo qarshii baankii keessa miti achi keessatti qusatta. Faawundeeshiniin kunis namoota hedduurraa walitti cimmisee walitti qabee kan baasee uummatumaaf deebisu waan ta'eef karaa gama keenyaatiin karaa gama faawundeeshiniitiin wantoota hedduun hojjetamaa akkuma ati kaastees kaa uummata keenyaaf dhaqqabuu qabna. Haceen uummata isaatiif dhaqqabuu qaba kan jedhuun bishaan achitti. Piroojeektii bishaanii ji'a 4 duradha kan dhaabne. Akka carraa ta'e egaa carraan Hacee koo wanti dhugaan keessa jiru citu miti. Dhugaa qabannee deemnaa. Haceen dhugaadha. Dhugaadhaan hojjannaa. Wanti irraa dabsinu wanti irraa maqsinu hin jiru waan ta'eef akka gaariitti nu deemaa jira. Yoo Waaqayyo jedhe I think ji'a 2 booda waan xumuramu natti fakkaata. Keessattuu kan na gammachiisu ani eessayyuu deemee hin beeku. Haceen yogguu jiru. Maqaadhaan ol barsiisee amma immoo qaamaan ol barsiisee biyya sana deemee hangafarraa ka'uu kootti immoo akka faawundeeshinii isaatti gammachuu guddaatti natti dhaga'ama. Uummanni sunis bishaan sun yogguutti fayyadaman naan arguudha irra jireessa kan sirriitti gammadu. Haala gaariirra nu jira galata Waaqaa. Ji'a 2 booda ammas iyyuu waan ga'u natti fakkaatu waan eebbifamu natti fakkaata akka yaada kootti Waaqaamoo Waaqatu beeka. Garuu akka kootti hundi keenya uummata rakkata kana bira dhaabbanni boru nuti waan taanu hin beeknu nutis boru rakkachuu dandeenya. Garuu amma dandeenyuun uummata biraa dhaabbannu jechuun faawundeeshiniin Haceen kan jiraatee darbee itti fufsiisaa dhalootaaf fufsiisee yaada jechuudha. Piroojeektii sana fa'aa bakka namuu deemuudhaaf itti cimu bakka sana fa'aa deemtanii ilaaltanii achitti bishaan hojjetaa akka jirtan fa'aatu himamaa ture. Eessatti kan hojjetamaa jiru waan amma qarshii meeqaan hojjetamaa hagam guddaadha waan jedhu irraa naa himta. Gaariidha jechuun yeroo tokko maalitti nama na fiixeeni. Hojjetanii odeessutti nama ammarree yoon dubbadhees yoon odeessees I think parsantii 80 ol deemee waan dubbadhuuf konfiidensiidhaan dubbachuu nan danda'a. Bakki dura piroojeektiitti qabanne aanaa mi'oo bokkuu lugamaa bakka jedhamudha. Gara namoota 15,000 akkasitti fayyadame bishaan sana. Piroojeektiin guddaan achirrattidha kan hin qabadhee deeme akka carraa piroojeektii tokkodha. Akkuma isin jedhaani biyyan beeku deemees hin beeku yeroo calqabaati kan achi deeme. Garuu deemee guun biyya sana argu baay'een itti gammadee uummanni akkasitti Hacee koo simate maqaa Haceetiin achi deemee Hacee koo naa simatanii jechi kun immoo naadhumoo miira akkamiitu natti dhaga'ama kan isaanitti dhaga'ama kan jedhe yaadeen ture. Ani yogguun deemu namatti hin himne ofumaafan deemee achitti garuu naan ga'u wanta hedduun argee. Piroojeektii kanaaf ka'umsa kannaa ta'ee Kumalaa Cimsaa jedhama. Galateeffachuun barbaada akkan hojjedhus kan na kakaase isadha. Nan gaafadhee gaafannaan akkasitti hojjenna nan beekanaan jedhee. Kanaaf galata guddaa qaba. Namoonni piroojeektii kana keessatti
aarsaa guddaa kaffalaa jiran jiru akka carraa ta'e isaanis galannaa ta'uun jedha. Bokkuu lugomaadha. Innaan achi deemu garuu innaan isa bu'uura sana kaa'uudhaan naan deemuun warroota buqqaan kan arge kan si ajaa'ibu. Warroota hongeedhaan buqqaan innaan argu keessa kootti maaltu na dhagaame aceenutoo ta'e maal gochuu qaba kan jedhu naan yaadu piroojeektii lammaffaan qabadhe. Piroojeektii tokkoofan deeme yeroo sana miliyoona 16 oliin hojjetama jenneetu qabannee deemne. Egaa haala meeshaarraa kan ka'e immoo ol ka'uu danda'a. Walumaa galatti innaan si gabaabsu piroojeektiin lachuun gara miliyoona 29 dhufa. Miliyoona 29 fixaa bakka lamattidha kan hojjetame. Waggaa hojjetamee xumuramu gaammoo ammanatu irratti dhume jennee dubbachuu dandeenya. Maaliif meeshaaleen gargaarsaan argannurree jira. Ispoonsara gaafanneetu kan hojjennu hojii kana akka carraa ta'ee galata waaqaa waan hundumaa itti deemaa jirra. Wanta gaarii irras jira. Kontiraaktarri keenyarree gaariidha. Bayeessa nama gaarii nutti qabame. Aceen keenya gaarii mitiire. Karaa namni gaariin darbe waan gaarii darba waan ta'eef kana dhagaa kan hojjechaa jirru. Irra jireessa kan na gammachiisu garuu warra lammaffaa arge mucaa lammaffaa inni dura hangafaadha aceedhaaf inni bokkuu lugomaa jechuudha. Dubluqitti immoo lammaffaadha mucaa lammaffaa yeroo tokkotti mucaa lama arganne jechuudha piroojeektii kana keessatti maqaa aceetiin faawundeeshinii aceetiin. Kanaafiyyuu amma already gara 29 fixaa yommuu immoo xumuramee ammanadha jennee dubbanna. Bishaan kana qofa osoo hin taane nyaatallee akka dhiyeessitee uummata akka qaqqabdaniif argaa turre sunoo maaltu ture hagam dhiyeessitanii uummata hagamiif gargaarsa kennite eessattidha? Isa gaa akkuma isin jedhe irra deddeebiidhuma naa ta'a. Aceedhumatu kan hojjeta ana miti kan an hojjetu keessa isaa kan jirudha. Inka karaa areerooti alloonaa jedhama. Waanuma xinnoo waanuma qabnu nama bira dhaabbanna mitiire. Midhaanuma xiqqoodhumaan fuudhee deemee gara nama 1,200 hin ta'a. Waanuma guyyaa tokkoof ta'a. Isuma fuunee deemnee akka carraa ta'ee egaa uummata hedduutu beela'aa jira warra bakka fagoo jiran kana fakkeenyaaf horii 500 namni qabu horii 5 faa kan galee isaanuu kan du'u ga'an tu jira. Akkuma isin jedhe kana kan hojjechuu qabu yeroodhaaf nyaata kennuu otoo hin taane furmaanni gara fuulduraa maal ta'uu qaba kan jedhu irratti otoo uummannis mootummaanis uummannis hundumtuu yaade amma danda'uun immoo otoo uummata kana bira dhaabbatee namni kan jedhu ergaa dabarfadha. Karaa biraa immoo ergaa yoon dabarfachuu barbaadu faawundeeshiniin aceegaa ummatumarraa fudhateetu uummatatti deebisa mitiire. Kanaafiyyuu wal cinaa dhaabbannu jennee karaa SMS ergaa gabaabaatiin 7855 irratti okkee jettanii erguudhaan hundi keessan egaa atis dirqama qabda baay'ee. Dhugaa. Yaa hundumtiyyuu dirqama qaba. Isinis karaa dandeessanii faawundeeshinii kana gargaaraatti tokkoffaa maqaa acee keenya siidaa keenya dhaabbachaa deemna. Lammaffaa immoo uummatuma keessaa baanee gargaarraa bakka rakkoon jiru hundatti aceen hin dhaqqabaa faawundeeshiniin isaas hin dhaqqabaa. Kanaafiyyuu 7855 irratti okkee jedhanii ergu garuu innaa kana erganii paakeejii fayyadamu taanaan qarshii muramu hin jiru. Guyyaatti qarshii tokko mura. Guyyaatti shaayii yookaan waan ta'eef qarshii meeqa baasna. Egaa seenaa aceedhaaf immoo kana baasuun waan ulfaatu natti fakkaatu. Torbanitti qarshii 6 murama. Ji'atti immoo qarshii 26 murra. Kun yoggoo walitti dhufu gaa waan baay'ee nu hojjeta. Uummata miliyoona 60 ol qabna miti Oromoo. Aceen immoo hundumaaf jiraatee darbe waan ta'eef nuti immoo seenaa inni jiraachifateera nuti immoo siidaa isaa dhaabbanna. Laphee keenya keessa jira. Bakka namoonni rakkatanitti siidaa kana dhaabbannaa uummata kiyyaanis asumaan adaraan jedha yoo naa dabarsita ta'eega. Kan biraa yeroo darbee gara biyyoota Awurooppaa fi biyya garaagaraa imaltee namoonni sisimataa turanii milkooftees akka deebitee wantoonni garaagaraa ni agarsiisu. Wanti sun maal akka ture imalli kee maal akka ture irraa nu himuu dandeessa? Rakkoon qabu. Egaa dura siin jedheera galata waaqaa kan hunda kan godhu waaqadha. Waaqaa gaditti immoo namni akka hojjetu kan godhu nama tokko siif kaa'a. Galata inni guddaan waaqayyo waan hundumaaf haadha isaa wajjin jedha. Galanni isaaf haa ta'u haadha isaa waliin. Akkan biyya alaa deemu kan na godhee Dr. Awwal Aloo isaanidha. Isaan piroosesii hedduu keessa aarsaa hedduu keessa darbaniitu dookumentarii acee hojjetanii turanii.
Anis immoo akkanatti deemu kan aarsaa guddaa kaffalan isaanidha. Waaleelawwan isaanis wajjiniin jiru. Kanaaf galanni koo guddaadha. Maqaa keetiin galatoomaan jechuu barbaada asumaani. Jarman yeroo deemu akkuma dura siin jedhe haceen koo maqaadhaan ol nagarsiiseera baay'ee. Maqaadhaan ol nagarsiisee amma immoo qaamaan ol nagarsiisee kun immoo simannaan isaan naa godhan baay'ee namatti tolu kan miira namatti horudha. Yeroo tokko tarkaaffii tokko tarkaanfatu tarkaaffii lammaffaa tarkaanfachuuf waan ta'e duuba jiraachuu qaba. Kun fuuldura jiraachuu qaba. Kuni anaaf onnee guddaa na keessatti uumeera. Namoota hedduu wajjiniin wal baradheera. Galata Waaqaa. Gammachuu guddaa sanatti dhaga'ame. Simannaan isaan naa godhanis achirratti maaltu hojjetame yoo jette fiilmii afaan Ingiliffaan hojjetametu jira. Isa agarsiisaa turre. Akkuma siin jedhe deemichi koo fiilmii sanarratti kan ol qabatee fi waa'ee dhuma faawundeeshinii kana ibsuu kan ture. Waan ani ibses qaba. Namoota hedduu wajjiniin wal bareera. Karaa kanaan warroota Awurooppaa jiran maqaa isaanii dha'ee fitu waan ta'eef isteetii 4 keessattidha kan simannaan naa godhame. Warra Stavanger, Oslo, Hoolaand baay'ee galatoomaa jiraadha jechuun ni barbaada. Keessattuu Dr. Awwal umurii dheeraan akkanaa jiraatanan barbaada. Isaan wajjiniin abdiin jira. Warri kaanis jiru waan ta'eef walumaa galatti walumatti qabee galatoomaa maqaa keetiin irra deebi'ee galatoomaa jechuun barbaada. Gara fuulduraa stooriin kun itti fufaa. Fiilmiin kun hin laallama. Akkuma Dr. dubbachaa turan fiilmiin afaan Oromoos jira. Innis hogguu xumurame itti fufaa jechuudha. Asumaan qabsiisee ijoollee tiimii aceetiin kubbaa miilaa taphachaa jiran biyya keessas jiru. Fakkeenyaaf Hamboo jiru. Asumaan ergaa kana naa dabarsii isaaniinis galatoomaan jedha. Warra Hamboo jiraniif tiimii Hamboo ijoolleen Hamboo taphachaa jiran jiru maqaa aceetiin. Achi Jarman keessanirree tiimii 3tu jira. Acaaluu Anacee jira. Awwabii jira. Maalmallisaan jira. Akkasuma immoo Hoolaand keessas tiimiin tokko jira. Kanaafiyyuu nu jajjabaadhaa nu dagaagaa. Aceen keenya akkuma nu mul'isee deemetti nuti immoo isa mul'isuu qabna. Bakka jirtan hunda umurii naa dheeradhaa galatoomaa jechuun barbaada jechuudha walumaa galatti. Aceen keenya dhugaadhaa dhugaan hin jiru. Uummanni bakka jirutti faawundeeshinii isaa kana bukkee akkanaan dhaabbatu adaraan jedha irra deebiidhaan 755 irratti akkana erga inni guddaan immoo acee qaamaan of biraa dhabne malee wanti hundi isaa nu bira jira. Onneen isaa nu bira jira. Hojiin isaa nu bira jira. Qaamaan isa dhabnus dhugaasaas akkuma dhabnee jirrutti dhugaan isaa kun immoo akka nu bahu uummanni jiru bakka hundatti amantii qabuun akkanaa kadhatu adaraan jedha.